Bannat na jala ko riga. Turba. Ora. Hey. Ora loro turba dana makana. Please. Kajori ora bajra. Jala ko riga. Inte hembe garula. Na jala ko. Aboram pejera. Please atina jala ko banna takka. Ara banna. Juga debe bakam. Ama tahiri. Juga debe kanga kamera baka. Juga debe. Tahiri. Lebanna takkan kulfi gorach salim ini sadar ku ya rasul juga rawatif kitabni rajul alladhi yuhdi sabra sanana jiru udah diselesaikan karena tasga bimane beda kitabni kan isa rajul alladhi yafadu sabra sanana kitabni jiru udah diselesaikan obsa namoota kitaaba seenan qabeessa ta'e ka jalqabaa kan ani jawaarii nan jaalladhaa akkanii milkaa'uun barbaada hojii isaa kanaan dura hunda namoonni yeroo 100 kitaaba bitachuu barbaadan as dhuftanii kan fayyadanii kitaaba mallattoon irratti mallatta'ee jechuudha deemtanii kitaaba keessan fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Jalsaat Ismail asirratti barbaadan akka maaliif biyya keessaa guyyaa jiranii uummati namaa laalii sagalee uummanni qabsu jechaa jira. Salammadaachi kitaaba duraan akka reefu kan osoo hin taane namni kitaaba fudhatu kan jawaa kana yeroo dhibbasaa fayyadu kan mallattoo qabachiisu kan ta'u ni filatu. Tollinaan qabu sagalee hojii kan jedhamu. Namni tokkicha dhufumaan nama laala marra babal'isa. Munoo tokkicha yoo waliin aanjanii turte amma wanni waliin kaasanii fidatu. Sagaleen dagama tokko lama. Sagaleen jira. Ifama. Fudhachuu barbaadan kitaaba jawaan mallattee hiriira malee ta'u hiriira akkasii hiriira dhaabbataa hiriira naqanii kitaaba isiniif mallatteessame fudhatu hiriira godhaa akkasiin ta'u akka amma dhaabbattan kanatti hin ta'u hin ta'u akkasii okay dhaabbatni garuu hiriira qabatan hiriira Kajori mo raba ira. Baldan. Olbay yo.
Harga kayak ini namanya kan harga kayak ini. Harga kayak surah saya. Kasih mana tesan si alam. Baratin. Oke. Kalau cuma Abdul Aziz semuanya, Abdul.
akka hundaas sannii fudhatan mallattoo fi barreeffamoota yaadannoo akkasumas mallattoo kitaaba gatii tokko yuuro 1,000 namni bitattan yoo kennuu barbaadan kitaaba rankan yuuro 1,000 namni fudhatu mallattoo Jawaar Mohaammed wajjin fudhataa jechuudha. Mallattoo qofaa miti kitaabni jalqabaa kitaaba seena qabeessa ta'e Keeniyaatti hin eebbifamne miti. Sababa isaa asirratti dubbatu yaa hundi keessa waan beektaniif kitaaba jalqabaa Jawaar waan achi deemee namni tokko Jawaar harkaa fudhatee irratti barreessee mallatteessee kennaaf. Masyaallah galma guddaa qabannee galma bareedaa hawaasni keenya bakka jiru buqqa'ee dhufe ammas akka bareeda deemaa jirra. Welcome Kadiro Elamo. Egaa Jawaar Mohaammed arra eebba kitaaba isaa irratti jechuudha haasaa ajaa'iba haasaa bombii fakkaatu akka nu taasisu abdii guddaa qabna. Egaa kanaafiyyuu hanga sagantaa isaaf qabamee jira. Sagantaan isaa dhufu obsaan du'e gadhaan affeerraa kenna. Addunyaa kana bakka meeqa irraa nuti bilbilee silkii asii baasan